Gobanaa, abbaa isaa obbo Mahammad Gobanaa fi haadha isaa aadde Faaxumaa Adamirraa godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo naannoo Laga Mixee ganda Odaa Muudaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa biyya keenyaa bara 1946tti dhalate. Akkuma ijoollee baadiyyaa kan bara saniitti baadiyyaatti dhalatee haala san argaa guddachuunsaa ijoollummaa isaarraa eegalee aadaa uummataa barachaa rakkoo fi miidhaa sirni gabroomsaan uummata Oromootti raawwachaa ture ijaan argaa guddachuuf hiree gaarii isaaf uume. Ijoollummaa isaatiin maatii isaatii wajjin magaalaa Dirree Dhawaa magaalaa yeroo san warraaqsi aartii Oromoo itti dhalate sochiin bal'aanis itti gaggeeffamaa ture keessa jiraachuu danda'uunsaa ergama guddaa umrii isaa guutuu qabsaa'eetiif hedduu kan isa qopheesse ture. Nuhoo Gobanaa ijoollummaarraa eegalee nama dandeettii fedhii aartii guddaa qabu, nama kennaa kalaqa muuziqaa walaleessuu yedaleessuu fi wallisuutiin uumamaan badhaafame hayyuu aartii fi goota qabsoodhaati ture. Gama kanaan aartistoota Oromoo kennaa addaa qaban ogummaa hedduudhaan badhaafamanii fi kennaa isaanii kanaan ummata Oromoo sadarkaa olaanaan tajaajilan keessaa tokkoo fi hangafa ture. Keessattuu sagaleen isaa sagalee hiriyaa hin qabne yommuu ta'u ofii isaatiif of danda'ee walaloo fi yeedaloo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaaf wallisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaati ture. Nama aartiif dhalatee aartiif jiraate, nama Oromoof dhalatee Oromummaaf jiraate, qabsoo kutataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabseessuudhaan lolee lolchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee yaadatamaa jiraatu qabu ture. Aartistii jaalatamaa fi qabsoo gootichi Nuhoo Gobanaa hojii aartii ijoollummaa isaatiin magaalaa Dirree Dhawaa keessatti kan jalqabe yommuu ta'u yeroo sanis hojiilee aartii ummataaf dhiyeessaa tureen jaalatamaa ta'ee guddadhu jabaadhu jedhamee manguddootaan eebbifamaa ummataanis faarfamaa nama turedha. Ijoollummaa isaatiin fedhii aartiif qabuun nama ofiin if barsiise, nama meeshaalee muuziqaa gitaara gosa lameenuu beezii fi liid kiiboordii fi meeshaalee muuziqaa adda addaa barsiisaa malee ofiin if barsiisuudhaan muuziqeessaa fi qindeessaa muuziqaa jabaa ta'ee addunyaa irratti sagalee Oromoo ta'ee mul'ate ambaasaaddara Oromoo hayyuu aartii fi muuziqaa isa olaanaadha ture. Nuhoon cunqursaa fi hacuuccaa mootummoonni dabran Oromoo irratti raawwachaa turan ijaan arguu qofa osoo hin taane qabatamaanis hadhaa gabrummaa kan dhandhamee fi sirnoota cunqursaa irratti ciniinnatanii qabsaa'uun dirqama akka ta'e hubatee dirqama kanaafis if qopheessee sirnoota san hadheeffatee mormaa irratti qabsaa'aa nama ture. Gara booda
hoji suukaneessaan sirni dargii uummata keenya irratti raawwachaa ture yeroo cimaa deemu dargaggoota Oromoo biyyaa baqatanii godaanuuf dirqaman hedduu keessaa tokko ta'uudhaan gara Jibuutii baqate. Jireenya baqattummaa bara dheeraa kanaas achitti jalqabe. Artistii fi qabsaa'aa hangafni kun akkuma Jibuutii dhaqeen rakkoo namni biyyaa ba'e baqataan mudatu hunda obsee dandamatee hojii aartiidhaa itti fufe. Albama isa jalqabaatis Jibuutii irratti hojjetee qindeessee bareechee uummata Oromoo badhaase. Sagantaa adda addaa irratti argamuu fi akkuma haalli mijaa'etti baqattoota Oromoo bohaarsaa hamba birattis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu, dhaadheeffamuu, jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saudi Arabiyaa seenuudhaan Saudi keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin mijoofne ta'us nuhoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala hamaa hunda mo'atee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti muuziqaa baasuu baqattoota bohaarsuu uummataatiifis albama isa haaraa tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e. Kunis jaalalaa fi fudhatama guddaa isa gonfachiise. Qabsaa'aa fi aartistii hangaftichi Nuhoo Goobanaa Saudi Arabiyaa irraa gara biyya Xaaliyaan deemee yeroo magaalaa Room eega jiraate booda Kaanaadaatti godaanee magaalaa Torontoo keessa waggoota dheeraa jiraatee jira. Biyyi akka qubataatti yeroo dheeraa keessa turees achuma Kaanaadaadha ture. Yeroo kana hiriyoota isaa Amaruu Suffaa, Elemuu Alifaa wajjin ta'ee baandii Oromoodhaa Roomittis, Kaanaadaattis, Waashingtan Ameerikaattis hundeessuudhaan baandii Oromoodhaa isa jalqabaa hooggansa isaatiin nama hundeesse hoogganee uummata keenyaas aadaa keenyaas biyya sanitti mul'ise qabsaa'aa hangafa ture. Nuhoon nama qabsoo Oromootti makamuu bira dabree adda durummaadhaan qabsaa'aa ture. Gitaara isaa qabatee tokkummaa uummataa labsaa wal jaalala dhaadheessaa qabsoof uummata keenya waamaa Ameerikaa, Neezerlaand, Jarman, Norweey, Yemen, Eertiraa, Keeniyaa fi biyyoota adda addaa keessa deemuu fi jiraachuudhaan hawaasa baqattoota Oromoo bohaarsuu, onnachiisuu fi qabseessuudhaan hojii boonsaa seenaan hin daganne hojjechaa ture. Hojii isaa biyya alaatii hojjetee gara biyyaa erguunis siyaasa Oromoo biyya keessatti dhiibbaa guddaadha uume. Jijjiirama guddaadhaas fide. Artist Nuhoo Goobanaa akka waliigalaatti bara jireenya isaa keessatti albamoota saddeet kan qopheesse waggaa ta'u muuziqaalee garuu adda addaa hedduudhaas kophatti kan hojjete baay'eedha qaba. Bakkalcha aartii Oromoo ta'uudhaas danda'ee jira. Odaa mul'ataa aartiin irraa daraaru bilisummaan irraa fiilu dhaloonni jalatti boqotu jaalatu ta'ee jira.
walleeleen nuu muuziqaa nuuhoo goobanaatiin qindaa'anii dhiyaatan walaloo bareedaa fi yeedaloo miidhagaan kan wallifaman kan qindaa'an waan ta'aniif dhageeffachuuf deddeebi'anii dhageeffachuuf akka itti ibsu nama dhibaa hedduu namatti tola. Hundaa ol qabiyyeen walleelee nuuhoo goobanaa mirga haqaa fi bilisummaa irratti kan xiyyeeffatan gabrummaa kan balaaleeffatan ummata Oromoo qabsoodhaaf kan kakaasan jiruu fi jireenya ummata keenyaa jaalala walqixxummaa tokkummaa irratti kan xiyyeeffatan waan ta'aniif ergaan isaanii baay'ee guddaadha. Albamoota hedduu inni baase keessaa albama sadaffaa yaa galaana jiruu albama afraffaa arra guyyaan albama jaaffaa tokkummaa fi markabatoo akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Walleen tokkummaa Oromoo irratti xiyyeeffatee tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa jedhee waggaa 30 dura wallise Oromoo biratti akka sirbaa akka walleedhaa osoo hin taane akka faaruu biyyaatti Oromoo biratti fudhatamee jaalatamee miira qabsoo ol kakaasuudhaan ummata keenya biratti fudhatama guddaa kan argate. Gaafa qeerroon Oromoodhaa sirnaa warra wayyaanii irratti galaana qabsoo kaasisanis walleen nuuhoo tokkummaa yaa ilmaan Oroo tokkummaa jedhee wallise sagalee qabsoo Oromoo ta'ee hedduu tajaajilee jira. Akkasumas isin waan ta'ormee jechuudhaan diyaaspooraan Oromoodhaa ummata isaa naannoo isaa biyya isaa akka yaadatu akka tajaajilu akka gargaaru akka guddisu waamicha dhiyeessuudhaan ergaan inni dabarse yeroo hunda yaadatamaa kan jiraatu. Waliigalatti artiist beekamaa jaalatamaa fi qabsaawaan nuuhoo goobanaa nama jireenya dhuunfaa fi maatii isaa dagatee osoo yeroo tokko hin tasgabbaa'in bilisummaa walqixxummaa haqaa fi jireenya gaarii ummata Oromootiif halkanii guyyaa hojjete sagalee Oromoo ta'ee nama bara ukkaammamaa hunda sagalee keenya addunyaa irratti dhageessise afaan aadaa fi aartii Oromoo guddisuu keessattis gahee abbaa fedhen bakka hin buufamne nama raawwate ta'uu isaatiin seenaa keessatti bara baraan yaadatama. Artiist kabajamaa fi jaalatamaan eega biyya keessatti deebi'uun ni danda'ama. Biyya keessatti karaa nagaatiin qabsaa'uun ni danda'ama. Deebi'ee boodaas osoo baay'ee hin turin ummata isaa tajaajiluuf ummata qabsaa'eef ummata jireenya isaa dhabeef tajaajiluudhaaf akkuma dhufeen dhukkubni hamaan isa mudatee akkuma isin hundi agartanitti sagaleen addunyaa sossoose sagaleen Oromoo qeerroo dargaggoota keenya kana hunda sochoose qaamni isaa ka waltajjii guutee gamaa gamana roora'aa ture sun hidhamee afaan isaa hidhamee rakkoo guddaa mudatee wallaanamaa gargaaramaa ummanni baay'een hundi keenya isaaf bu'aadha inninis yeroo nu arge booyaadha yeroo dheeraa yeroo hadhaawaa eega dabarse booda amajjii 11 bara 2014 umrii waggaa 68tti boqotee gara akiraa deemee jira. Odaa guddaatu jige Oromoon ilma isaa guddoodha dhabde nama jireenya biyya kanaa keessatti
guddina aartii dhaasaa keessatti urjii bakkalcha guddaa ta'e ummata tajaajile dhabne. Nuhoon jireenya isaa keessatti ijoollee 7 horatee jira. Isaan keessaa ammas Adaamaa haadha warraa isaa addee Malee Alii fi ijoollee isaa 3 mana duwwaatti dhiisee deemee jira. Kanaas akka qalbeeffannuu agaraagaa. Artist Nuhoo Gobanaa ummata fi jaalachuun waan itti amananiif kutatanii qabsaa'uun maal akka ta'e ifatti kan nu agarsiise. Qabsaawaa tasgabbaa'ee osoo hin taane umrii isaa guutuu osoo yaa Oromoo jedhee ummata keenya faarsuu, osoo eenyummaa isaa ol kaasuu, osoo qabsoos kakaasuu fi onnachiisuu jireenya isaa addunyaarraa fixatee nama deeme waan ta'eef hojii boonsaa hojjeteen bara baraan yaadatamaatii jiraata. Nuyis ummata galata isaa hin irraanfanne warra maatii isaa qananiisee jiraachisu Rabbi akka taanu Rabbi akka nu gargaaru Rabbi kadhanna. Nuhoon odaa guddaan jigee jira. Maatii isaa firootaa fi jaalattoota isaa hundaaf walumaa galatti ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Rabbi sabrii nu haa kennu, Rabbi nu haa jajjabeessu. Nuhoon hin duune nama du'u miti. Ruuhi isaa deeme malee hojiin isaa hin deemu. Hojii bara baraan siidaa isaa ta'e mul'atu qaba. Artistoota keenya warra irra jiran kana kunoo kan kuma meeqaan lakkaa'aman horatee jira. Abbaa artii qofa osoo hin taane abbaa artistootaati, abbaa qabsaa'otaati, abbaa injifannoo har'a arganne kanaatis. Kana waan ta'eef seenaa keessatti yeroo hunda yaadatamaatii jiraata. Rabbi jannataan isaa qananeessu. Galatuma. Dr. Kabajaa Mahammad Qobbeen seenaa goota